Ashamaa akkam nagaa jirtan hordoftootni Oksijiin Oromiyaa har'as barnoota addaatiin walitti deebinee jirra. Barnoota keenya kan har'aa keessatti weetasaappii waa 4-3 takka isiniif qabadhee dhufeetan jira. Hordoftoota kiyya weetasaappii har'a booda piroofaayila keessan yeroo irratti footoo garaagaraa hidhattan namni baay'eetu arga. Namni baay'een akka argu yookaan namni tokko jala seenee akka hin agarre akkamitti godhanna jettanii kana gaafattan isiniif qabadhee dhufeetan jira. Inni lammataa garee adda addaa keessa namni barbaade akka isin hin galchine hayyama keessaniin ala akka namni tokko nu hin galchine kan barbaadanii fi akka namni hundi isin galchuu kan barbaadanillee isiniif qabadhee dhufeetan jira. Inni biraammoo nama bilooggootan akkamitti akka jalaa baasuu itti dandeessanii fi onlaayina weetasaappii keessanii akkamitti dhoffachuu dandeessan dhossaan akkamitti fayyadamtan otoo namni tokko isin argin za'aa kanatti irra bahee irraa bu'ee otoo hin beekin akkamitti fayyadamuu dandeessan kan jedhu kanaa fi kan kana fakkaatan isiniif qabadhee dhufeetan jira. Kana qofaa miti barnoota baay'eetu chaanaala kanarratti darbaa jira. Chaanaalli keenyas kunoo kan iskiriin irratti argitan kana maqaan isaa Oksijiin Oromiyaa jedha. Subscribe gochuudhaan viidiyoo like godhuun yaada qabdan komentii jalatti nuu kaayan affeerra keenya kallattii mana kara barumsaa isin daba. Weesappii keessatti galtan tuqaa sadeen kana sadee kanarra ni dhootanii jiboodan sitingii irratti kilik gootanii booddee akkaawunti ka jedhu kanarratti kilik gootanii samboodan piraafis ka jedhu kanarratti kilik gootanii riyootan kiyya amma asirratti laast seen ka jedhu kanarratti kilik gootanii amma kun maali yeroo fakkeenyaaf onlaayinii isin jirtan namni akka isiniin agarre yoo barbaadan onlaayinii dhuffatu yoo barbaadan noobadii ka jedhu kanarra kaayyatanii yoo immoo namni akka isin argu namni hundi akka isin argu yoo barbaadan everyone ka jedhu kanarra kaattanii kan namni lakkoofsa keessan seef godhe qofti fireendiin keessan qofti hargu yoo jettanii my contacts ka jedhu kana qofa irra kaayyatanii jechaadha. Barumsi isa lammaffaa piroofaayila keenya akkamitti dhoofachuu dandeenya kilik irratti gootan kanarratti hiriyootan kiyya dhiifama piroofaayil footoo ka jedhu kanarratti kilik gootan yeroo tokkoo fi profile keessan dhofachuuf jechuudha. Everyone irratti immoo nama hundatu isin arga. My contacts ka jedhu irratti immoo hiriyoota keessa warra lakkoofsa keessa save godhetu isin arga. Nobody ka jedhu kanarratti immoo namni tokko isin hin argu akkasitti dhofachuu dandeessaniin isiniin je'a hiriyootan kiyya. Kan biraa immoo gabbuutanii asirratti groups ka jedhu kana gruppii abbaan fedhe isin hidhuu yoo barbaadan akkuma arge isin galchuu yoo barbaadan my contacts exit ka jedhu kanarratti kaayatu qabdanii kan everyone kanarra yoo keessan hayyama keessaniin ala isiniif namni galchuu hin danda'u. My contacts jedhu kanarra yoo kaattan nama lakkoofsa keessa save godhate qofatu isin ilaalla isin galchaa jechuudha. Kanaafuu hiriyootan kiyya viidiyoon asirratti cituuf deema YouTube irratti nu hordofaa guutuu isaa. Barumsi biraa namoo bilook isin godhee gabbuutanunoo bilook ka jedhu bilook contacts ka jedhu kanarratti dhootanii bilook no yoo ta'e asirratti isinii baasa hiriyootan kiyya yoo nama bilook gootan asirraa jalaa baasuu dandeessan kan bilook hin godheen anamma hin goone akkanatti naa baasa jechuudha. Galatoomaan isiniin jaa hiriyootan kiyya waan na hordoftaniif galata guddaa qabduun isiniin jaa viidiyoo keenya like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna.